Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mooltan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televezyiiniidhaan immoo Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa isinii darba. Guyyaan irraa jimaata guraandhala 4 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo amajjii 27 bara 2014 qophiilee keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa qabna. Oduutu dursaa oduu har'aa immoo kan qabattee jirtu jaalladheedha garasitti isin dabarsa. Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. Daayirektara tajaajila tikaaf odeeffannoo duraanii obbo Geetaachoo Asaffaa galmee isaanii jalatti namoonni matamanii turan keessaa 20 wabiin akka gadhiifaman kan murtaa'e deemsa mana murtiif falmii yeroo dheeraa gaggeeffameen malee murtii siyaasaa akka hin ta'in abukaatota himatamtootaa keessaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gaaffii wabiin gadhiifamuu ka dhiyaate sadaasa 30 bara 2014 ta'u abukaatoo Yoosef Kiros ibsanii jiru. Murtii siyaasaa otoo ta'e manni murtii gadi aanu wabiin akka gadhiifamaniif murtii kenne abbaan alangaa hin mormu ture jedhan. Oliyyannoon abbaa alangaa dhiyeesse hundee godhachuun falmii gamlameenii ka dhaggeeffatu manni murtii waliigalaa guraandhala 7 murtii kennuuf beellama qabachuusaa obbo Yoosef ibsaniiru. Raadiyoon sagalee Ameerikaa torban kana keessa kan isaan haasofsiise deetaan ministeera haqaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa murtiin wabiin akka ba'aan kenname kun kan mootummaan dhiyeenya kana ifa taasise tarkaanfii himata addaan kutuu waliin hidhata kan hin qabnee fi oliyyannoon kan irratti dhiyaate ta'uu ibsaniiru jechuudhaan Iskindir Fireew Finfinneerraa gabaaseera. Hooggantummaa gamtaa Afrikaa qabachuuf ka jiran pireezidaantii Senegaal Macky Sall siviilotaaf eegumsa gochuu kabajamuu mirga namoomaa murtii haqaa fi itti gaafatamummaa kabajsiisuu kanneen jedhan ajandaa gamtaa Afrikaa irratti dhimma irratti qiyyaafatamu ta'uu qaba jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasee jira. Walgahii gamtaa Afrikaa guraandhala 5-6 kan gaggeeffamu yoo ta'u Macky Sall ardiin Afrikaa rakkoo nageenyaa fi waa'ee fayyaa kan siyaasaa fi jeequmsi hawaasaa ennaatti hammaatee jirutti gara aangootti dhufan jedhan garee Human Rights Watchiif Daayirektara Afrikaa akka ta'an Kaariin Naantuliyaa rakkoon jiraatullee jedhan. Kunis mootummoota dararaa geessisan irratti tarkaanfii qabatamaa fudhachuu gaaffii namoota miidhamaniif deebii kennuu akkasumas hariiroon haala walqixxee fi madaalawaa ta'een gaggeeffamu addunyaa gama kaabaa keessa akka jiraatu taasisuudha jedhameera. Hoogganoonni biyyoota Afrikaa kanneen Finfinnee keessatti wal ga'uuf jiran wal waraansa mootummaa Itiyoophiyaa fi waltaatota isaa Eertiraa dabalatee akkasumas TPLF gidduutti ta'een dararaa hedduu dhaqqabeef ilaalcha duraa kennuu akka qabu gareen kun gaafatee jira. Siiriyaa kaaba dhihaa keessatti kamisa kaleessaa humnootiin imala addaa kan United States haleellaa geggeessaniin hoogganaan garee shororkaa Islamic State jedhamu ajjeefamuun gabaafameera. Abu Ibrahim Al-Quraahi akka to'annaa jala hin oolleef jecha ofiisaa fi maatiisaa galaafate. Kunis mana isaa Siiriyaa kaaba dhihaa keessatti argamutti yoo ta'u Pireezidaan Baayiden White House irraa haala ture hordofaa turan. Shororkeessaan kun jedhan Baayiden ijoollee isaa dabalatee maatii isaa ofitti marsee turuu waan filateef samiirraa haleeluu mannaa jennee humnootii addaa lubbuu isaanii du'aaf dabarsan erginee jedhan. Kanas kan filanne lakkoofsa siviilota miidhamanii xiqqeessuuf jedhan. Siviilonni gamoo sana keessa jiran akka ba'aniif gaaffii dhiyaateen abbaa warraa fi haati warraa ijoollee 4 qaban kan gamoo sana gara gadii jiraataa turan ba'uu isaanii aangawoonni Ameerikaa ibsaniiru. Kunis gamoo sana gara gubbaarratti dhoo'insi ededa gamoo sanaa cabsee ba'ee dura ture. Pireezidaan Baayiden akka jedhanitti. Knowing that this terrorist had chosen to surround himself with families, including children, we made a choice to pursue a special forces raid at a much greater risk than to our own people, rather than targeting him with an airstrike. We made this choice to minimize civilian casualties. Tarkaanfii abdii kutannaa fi booddeettafaa fudhateen lubbuu maatii isaa fi kanneen biroo gamoo sanarra jiraataniif utuu hin gaddiin uffata dhukaatotaan guutameen gargaaramuun otoo hin taane
dhukahaadhaan gamoo sana darbii sadaffaa barbadeessuun yakka hojjeteef seera duratti akka hin dhiyaanne taasisee jedhan. Dhoohinsi kun guddaa waan tureef jecha reeffi namootaa gamoo sanarra qilleensarra darbatamaa ture jedha waraanni. Ashaaraa fi qorannaan DNA gaggeeffame quraashii fi haati warraa akkasumas ijoolleen isaanii 2 ajjeefamuu mirkaneessee jira. Pireezidaanti Joo Baayiden kamisa kaleessaa gara magaalaa Niw Yoorkitti kan imalan yoo ta'u kunis hokkaraa fi yakka qawween gaggeeffamu ittisuuf bulchiinsi isaanii dhiibbaa haaraa taasisu ta'uu hubachiisuuf ture. Qawween hin galmaa'in jiranis dhimmi kun kan isaan ilaallatu ta'uun ibsameera. Magaalaan Niw Yoork keessatti hokkara qawween gaggeeffamu dabalaa adeemuu isaan kan ka'e bulchaan magaalattii Eric Adams gargaarsa gaafatanii jiru. Ajjechaa dhaqqabaa jiru hundi keenya ijaan argaa jirra ragaadhas jedhan. Sadarkaa federaalaatti qawween akka magaalaa kana hin seenne gochuu hin dandeenye jedhaniiru. Kamisa kaleessaa waajjira poolisii magaalaa Niw Yoork ka daawwatan Pireezidaant Baayiden meeshaa seeraan alaa seenan irratti hordoffiin taasisamuu akka qabu dubbataniiru. Today, the Attorney General directed all U.S. attorneys in the United States to prioritize combating gun trafficking across state lines and city boundaries. Har'a abbaan alangaa muummichi qajeelfama kennaniin abbootiin alangaa guutummaa Yuunaayitid Isteets keessa jiran hundumtuu daangaa kutaalee fi kan magaalaalee irratti qawwee dhoksaan galan ittisuusa jedhuuf ilaalcha isaanii ka duraa gochuu akka qaban hubachiisaniiru jedhaniiru. Bulchiinsi Baayiden karoora sadarkaa guutuu biyyaa kan meeshaalee naannootti hojjetamanii fi lakkoofsa galmee hin qabne dhaqqabuu dandeessisu labsamee jira. Yuukireen lafa Raashaa irratti haleellaa waan geessiste fakkeessuuf Raashaan karoora akka qabdu Yuunaayitid Isteets odeeffannoo qabaa jettee jirti. Sana booda Yuukireen haleellaa sobaa geessiste jedhame sanaan Raashaan Yuukireen irratti haleellaa banuuf akka jirtu aangawaa gameessi bulchiinsi Baayiden ibsanii jiru. Aangawoonni tikaa kan Ameerikaa akka jedhanitti viidiyoo haleellaa sobaa agarsiisan qopheessuusa jedhu masaraan Kireemliin mala hedduu keessaa akka mala tokkotti gargaaramuun Yuukireenii weeraruuf karoorfatee jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Galatoomii jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara qophiiwwan keenya biraatti ceenaa. Naannoo Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa galaanaa keessatti hidhattoonni mootummaan shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii waamanu haleellaa raawwataa jiruun namoonni akka miidhamaa jiran jiraattonni achi sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bulchiinsi aanichaas dhimmichi yaaddessaa akka ta'e ibsanii dhimma kana irratti gabaasaan Yoonaataan Zabidiyoos waan qopheessa qaba. Tuujubeen akka itti dhiyeessiti. Yaaddoo nageenyaa waan qabuuf jechuudhaan eenyummaa isaanii ibsuurraa kan of qusatan jiraataan aanaa galaanaa abaa'oo shanee jechuun gareen isaan ibsan haleellaatti fufeeraa jechuun dubbataniiru. አሁንም ሽምቅ ውጋ ላይ ነው እንደቀጠለን ያለው ምክንያቱም የመንግስት መስሪያ ቤቶች አሁን አመዩ ሪባኒ ሎሉን ትፉፌ ጅራ ሰበቤንሳስ ዋጅራሌን ሞቱማ አና ገላና ሀጋ ሰደርካ ኢጃርሰ ገንዳት ጅረን ጉቱማቲ ህንጅረን ሁንዱ ዶኮቴ ጅራ ገሩ ገንዴን tokkoon isaa to'annaa isaanii jala jira. Caasaan mootummaa gad bu'ee bifa hin hojjennerra jira. Tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira jedhamus jireenya waariinsaaf sabatiinsa qabu jiraachuu akka hin dandeenyeef lubbuun baduu qabe hanga qabeenyaan saamamutti miidhaan irra gahaa jiraachuu ibsan. Ejjennoo wal fakkaatu qabaachuun gareen kun haleellaa raawwatu dhaabsisuu mannaa anga'ootaaf namoota dhuunfaa dararaan uummatarra gahaa jiru qaama sadarkaa olaanaaf sabaahimaa biraan ga'uuf yaalan hanga hiisisuutti tarkaanfiin fudhatameera jechuun dubbataniiru. Kabroon yaada ka kennan jiraataa aanichaa ka magaalaa Tooree yaaddoo cimaa keessa jiraa jechuun dubbataniiru. አሁንም ምንድነው አሁን እዚህ ላይ አሁን መታወቅ ያለበት የመንግስትን ኃይል ወይም የመንግስትን የመከላከያ ሰራዊት እንትን ነው የሚጠበቀው አሁን ምክንያቱም መንግስት ይሄን ነገር asirratti hubatamuu kan qabu humna mootummaa yookiin humna raayyaa ittisa biyyaatu eegamaa jira. Mootummaan rakkoo jiru hubatee rakkoo sana to'achuudhaaf ummatichi humna ittisa biyyaa eegaa jira.
Abaa'oo shanneen isa kanaan duraa caalaa gama kanatti yaa'uun isaanii akkaan dabalee jira. Meeshaalee gurguddaa qabataniiru. Gandeen aanichaa keessa jiru. Keessumaa karaa Ergansaa, karaa Shiimolee, naannoo Mixaarii jedhamu, karaa ganda Sim'aaloo kanneen jedhan dhuunfatanii jiru. Karaa sanarra namni hin darbu. Hojjettoonni mootummaa deemuu hin danda'an. Bulchaan aanaa sanaa obbo Morkataa Tarroo amajjii 9 bara 2014 qabee gareen kun haleellaan uummata irratti raawwatu cimee itti fufuusaaf tarkaanfiin qindaa'e yoo fudhatame malee rakkisaa ta'aa jedhan. Haleellaan riphxee loltootaa humna keenyaan ol waan ta'eef humni dabalataa naannoof kan federaalaarraa akka ergaman gaafachuu isaanii beeksisaniiru. Uummata hedduunis naannoo jarri qabatanii jiranii buqqa'aniiru jedhan. በወረዳችን ከፍተኛ ችግር ነው እያደረሰ ያለው አፋጣኝ መልስ እንዲሰጥ ለሚመለከተው አካል አቅጣጫ አስቀምጠን አሳውቀናል። አና ኬኘር ረኮ ጉዳቱ ጅራ deebii atattamaa akka kennuuf qaama dhimmi ilaallatuuf kallattii lafa keenyee beeksisnee jirra. Kanaaf amma gandeen adda addaa keessa akka torbanneen lamaan darbanii akka weeraraatti seenaniiru. Lubbuun namoota 3 darbeera. Manneen jireenyaa 10 olii gubataniiru. Beelladaaleen saamamaa jira. Bunni qonnaan bulaa saamamaa jira. Abbootiin warra 70 haga 80 ta'an qe'eerraa buqqa'aniiru. Kan mootummaan shoror keessaaf shanee ittiin jedhuuf ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan biraa ibsi kennameen jiru. Hoogganoota garee kanaati kanneen jedhaman VOA'n bilbila isaanii harkaa irratti irra deddeebi'uun bilbilus yaaliin godhin milkoofnee jedha Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa. Itoophiyaa keessatti dargaggoonni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa irraa eebbifaman tokko tokko hojii argachuun akka isaan rakkisuu dubbatu. Firaa fi mattaa kennuudhaan malee hojii argachuun hin danda'amu jedhu. Gabaasonni sagalee Ameerikaa biyya keessa jiran Naakoor Malkaa Amboorraa, Asteer Misgaanaaw Baahirdaar irraa, Yoonaataan Zabidiyoos immoo Hawaasaa irraa bilbilaan dhimma kana irratti mari'achuudhaan akkasumas dargaggootaa fi ogeessota dubbisuudhaan qophii ittaanu qopheessan. Naakoor Malkaatu dhiyeessa. Itoophiyaa keessatti dargaggootni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa irraa eebbisaman tokko tokko hojii argachuun akka isaan rakkise ibsanii jiru. Isaan keessaa dargaggoo Kiyyaa Tsaggaa'ee isa tokko. Kiyyaan magaalaa Amboo jiraata. Bara 2012 yuunivarsiitii irraa muummee barnoota biizinas maanijimentii jedhamuun eebbisamee waggoota 2 darbaniif akka hojii hin arganne hima. Sababaa itti hojii hin arganne illee ibsee jira Kiyyaan. Tokkoffaa dhimma qarshii fi dhimma malaamaltummaati. Yeroo baay'ee hojiin sooshaal saayinsii kun dhimma baankii faana wal qabatudha. Yeroo baay'ee baankii irratti immoo qarshii baay'ee nama gaafatu. Fakkeenyaaf Finfinnee, Adaamaa fa'aa taanaan qarshii 70,000 hanga 90,000 fa'aa nama gaafatu. Magaalota fakkeenyaaf Amboo, Finfinnee fi Adaamaa alatti immoo jiran qarshii 50,000, 40,000 ammasitti fa'aa nama gaafachaa jiru waan ta'eef ilmaan hiyyeessaa kana kaffaltee argachuu hin dandeenye. Sababa kanaaf tokkoffaa hojii argachaa hin jirru. Lammaffaan immoo dhimma nageenyaa biyyattiitiin namni tokko bakkatti deemanii dorgomuudhaaf waan ulfaatuuf sababa kanaaf hojii argachuu hin dandeenye. Gabaastuun sagalee Ameerikaa magaalaa Baahirdaar jirtu Asteer Misgaanaw dargaggootni hedduu keessumaa ogeessotni fayyaa 60,000 lakkaa'aman erga eebbisamanii waggoota muraasa lakkoofsan illee hojii argachuu hin dandeenye jetti. Rakkoo hojii dhabdummaa isaan mudate dargaggoota magaalaa Baahirdaar keessaa tokko akkas jechuun Asteeritti himee jira. ከ2012 ጀምሮ ይሄው ምንም አይነት ቅጥር ያልተቀጠረም bara 2012 irraa jalqabee ramaddiin hojii taasifame tokko illee hin jiru. Fakkeenyaaf an ogeessa fayyaa bara 2012tti eebbifamedha. Naannoo Amaaraatti sababaa garaagaraatiin hojii argachuu hin dandeenye rakkoo yookaan hanqina bajataatu jiraanuu hin jedhu yeroo deebinuuf kennan jechuun dubbate. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Hawaasaa Yoonaataan Zabdiyoos magaalaa Hawaasaa naannolee kibbaa fi kibba lixaa Itoophiyaa irraa dargaggoota dubbise keessaallee yuunivarsiitii irraa erga eebbisamanii waggootni darbuu himanii jiru. Sababoota itti hojiin argatanii yommuu ibsanis akkas jedhu. ለተከታታይ 3 እና ከዛ በላይ ዓመታት ግራ ተጥሎብናል። Waggoota walitti aanan 3 fi isaa oliif qoqqobbiin nurra taa'eera. Qoqqobbiin immoo kan ta'e namoota hundaarra miti. Fakkeenyaaf haala namaa ajaa'ibuun ijoolleen abbootii qabeenyaa, abbootii taayitaa fi namootni fira qaban qacaramaa jiru. Hanga har'aatti nama firaa fi maallaqa hin qabnetu qacaramaa hin jiru. Dhimma kana qaama dhimmi ilaallatutti beeksisnee ni furamaa nuun jedhu. Garuu hanga ammaa hin furamne. Nuti kan barbaannu hojii kamiyyuu haa ta'u kan dhuunfaas ta'e kan waldaa
mootummaan isa qacaru karaa haqa qabeessa ta'een akka qacarriin taasifamu kan nama ajaa'ibu gandaa jalqabee hanga waajjira isa gubbaatti maallaqa gaafatu mee waaqumti isinitti haa mul'isu nuti hojii dhabdoota waldaa dhagaa bocumaa tokkoof eessaaf inni birrii 60,070 kaffaluu dandeenya jechuun dubbatan. 2011 ነው ግራጁዌት ያደረኩት bara 2011tti eebbifame gosa barnoota injinariingii ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ማኔጅመንት jedhamuun kanan eebbifame hojii barbaadaan jira yoo beeksisbees nama tokko barbaadaa jedhu dorgomaama jirra hojiin arganne malee dhuunfaa kootti bakka hedduu gaafadheen jira garuu itti milkoofne waraqaa deeggarsaa kan hojii dhabdummaas baafadhee taa'een jira waggaa 5 darban hojii malee taa'uun koo hamilee koo miidheera yeroo tokko osoo nituun baratiin hafee jedhee yeroon gaabbus qaba jechuun dubbatte. Dargaggootni sagalee Ameerikaaf yaada kennan irra caalaatti hojumaatni dhugaarraa fagaate firaa fi mattaan dargaggootni muraasni hojii argachuun ammoo caalaatti akka isaan hin qacaramneef gufuutti ta'uu himu. Mo'aa Alamaayyoo barsiisaa muummee soosoloojii Yuunivarsiitii Ambooti sababoota rakkoo hojii dhabdummaati jedhan ibsanii jiru. Hojiin sadarkaa itti kennuun akka hin barbaachisnedha. Fakkeenyaaf inni kophee qulleessus, inni qotus, inni daldalus, inni nyaataaf dhugaatii nama dhiyeessus, inni uffata dha'us, inni sibiila tumuus, inni gogaarraa waa hojjetus, halluu dibus, waardiyaanis, konkolaachisaanis, atileetiksiinis, artistiinis hundumtuu hojiidha madda galiitiin namni ittiin jiraachuu danda'a. Furmaata isaaf immoo mee gara dargaggoota hojii barbaadaa jiran garuu hojiin argatanii itti adeemin. Waa'ee mala ammaltummaatti biiroon dhimmi ilaallatu waan jiruuf isaan otoo sirriitti hojjetanii otoo sirriitti gara baankii fa'aa deemanii waa'ee kanaaf otoo sirriitti nama qoratanii bareedan jedhas. Kan lammaffaadhaaf immoo lolli biyyattii keessa jiru otoo waliigalteedhaan haasa'amee wanti ta'u otoo ta'ee dhimmi nageenyaa biyyattii noormaalii otoo nuu ta'ee illee bakkaa bakkatti deemnee dorgomuu dandeenyaan jedha. Barsiisaa Mo'aallee hojii dhabdummaa dargaggootaaf waan furmaata jedhan irratti yeroo ibsan akkas jedhu. Imaammata barbaada. Poolisii cimaa barbaada. Shifti gochuudha siistema gara baadiyyaa irratti investimentiin kun faabrikaawwan kun akka dhaabbatan humni namaa carraa hojjechumatti elektirikii kana waayifaayi kana intarneetii kana wantoota kana bakkuma jirutti baadiyyaatti akka argatu yoo godhan carraan kun furmaata kan jedhuun yaada. Aadaa hojii irratti immoo hubannoo uumuun barbaachisaadha. Aadaan hojii hundumaa kabajuu, hojii hundumaa jaallachuu, hojii hundumaa walqixa ilaalanii hojjechuu, namoota hojii dhuunfaa hojjetan immoo gargaaruu, deeggaruudha. Humna namaa gabaan barbaadu oomishuudha. Xiyyeeffannoon vocational education dhaabbata kana warra akka barataa kana humna namaa waa oomishuu danda'an innovative inventionii fudhatanii dhufan irratti yoo xiyyeeffate gaariidha. Odeeffannoo illee furmaata. Odeeffannoo carraa hojii irratti odeeffannoo sirrii laachuudha. Akkasumas oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf hojjechuun baay'ee furmaata ta'a jedhee yaada. Gara fuulduraattis dhimma hojii dhabdummaa dargaggootaaf kanaan wal qabatan irratti qophii biraa qabannee dhiyaachuudhaaf ni tattaafanna. Dhimma kana irratti yaaliin hangawoota ministeera hojii uumuuf kalaqaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf hin milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa. Tole galatoomii Naakoor guyyaan har'aa jimaata qophiin keenya addaa immoo kan har'aa labata. Tigisti gammee Keeniyaatti nu geessiti. Akkuma kanaan immoo waa'ee abbaa murtii tapha kubbaa miilaa kan waa'ee Baamlaak Tasammaa Wayyeessaas immoo waan nutti himtu qabdi gara Tigistinis dabarsa. Akka mooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa qophiin labataa torbanumaan jimaata sa'aatii kanarratti dhimmoota dargaggoota warra fuullee raaba akkasumas labata laallatan irratti mata duree adda addaa irratti xiyyeeffachuudhaan sagantaa isinii dhiyaatu qindeessee anan isinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. OPBAS gareen lammiiwwan Siwiidinii fi Keeniyaatiin dhaabbate atoobisii elektiriikidhaan hojjetuu fi yeroo duraatii Afrikaa keessatti oomishame qabatee gadi baheera. Kaayyoon isaa faalama qilleensaa geejibaan dhaqqabuu qulqulleessaa jedha. Gabaasni Juumaa Majaangaa Naayiroobii irraa nu erge. Konkolaattonni kaan aara gurraacha daandiiwwan Naayiroobii irratti oggaa bulluqsan Beenjamin Maniyaa garuu atoobisii adda ta'e oofatii jira. Atoobisii guutumaan guututti humna elektiriikitiin hojjetu. I feel privileged driving this vehicle. It's also very amazing when you are driving this vehicle compared to the fossil fuels. Konkolaataa kana oofuu kiyyaan akkan carroometti of ilaala. Konkolaataawwan boba'aan hojjetan irra kana yeroo ooftu baay'ee si hawwata. Isaan gaaziin hojjetan baay'ee urgufaman ni iyyanillee.
kun garuu sagalee hin qabu hin urgufamus. Faalamni qilleensaa geejiba hawaasatiin uumamu akkaataan itti madaalamu afaan ingiliziitiin emission standards jedhamu hojiirra oolee waan hin jirreef keeniyaa keessattis ta'ee ardii afrikaa biyyoota hedduu keessatti hojiirra oolee hin jiru. Kun immoo konkolaattonni faalama guddaa akka geessisan godhaati jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa haala qilleensa naannoorraa Jeenii Akuumuu akkas jedhan. If you look at the cities, the heavy duty vehicles which are buses and trucks, that's the bulk of the pollution, you know. Magaalaawwan hoolaaltee konkolaataaleen hojii guddaa hojjetan an akka atoobisii konkolaataawwan fe'umsaa fa'aadha. Gaheen isaanii guddaadha. Faalama qilleensaa guddaan geessisu immoo isaani. Akkasis ta'ee carraanan jiru isaanuma bira. Sababni isaa immoo akkamitti boba'aa fayyadamuurraa gara inni isa qulqulluutti ceena. Konkolaataalee geejibaa namoota hedduu fe'an nu barbaachisaa jechuudha. Magaalaalee keessatti haala itti fufiinsa qabuun tajaajila akka kennan. Dhaabbanni Obibaas atoobisoota elektiriikii Afrikaa keessatti jalqabsiisuun isaa barbaachisummaa asii olitti jedhame kanaaf hiikoo kennuufi an jedhan immoo dhaabbatichatti itti gaafatamaa tarsiimotii fi maarkeetingii ta'an Alben Wilsoni. This electric bus is a really important first step in the transition from fossil fuel vehicles to electric. Boba'aa fayyadamuurra gara elektiriikitti ce'uuf atoobisiin elektiriikii kun dhugumaan tarkaanfii duraaf faarumaan barbaachisaadha. Barbaachisummaa kanas gabaa gama kanaan jiruuf dura irratti hojjechuudhaan agarsiisaa jirra atoobisii asumatti kalaqameen. Karaa biraatiin akka beektonni jedhanitti gabaan konkolaattota elektiriikii Afrikaa keessatti ammallee reefu jalqabarra jira. Kunis investimentiidha fi hojii qilleensa naannootii bu'uura godhate uumuu waan green job jedhamu jechuudha keessatti carraa guddaa akka qabu ibsama. When you look at our source of electricity, it is renewable. You know, for example, in Ethiopia, it's almost 100% renewable energy. Madda elektiriikii keenya hoolaalte waan haaromfamuu danda'u. Fakkeenyaaf Itoophiyaatti anniisa haaromfamuu danda'u gara parsantii 100 jira. Haayidiroodhaa fi kaanirraa. Keeniyaa hoo fudhatte immoo gara harka 90 parsantii 90 jechuudha. Humna anniisaa qabna. Boba'aawwan akka peetroo, daayizal kana gara biyyaa galchuun nurra hin jiru. Anniisni asuma jira. Kun immoo carraa hojii haala naannootiif ta'u uumuu keessatti hedduu guddaadhaa an jedhan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa haala naannoorraa Jeen Akuumuuti. Keeniyaa keessatti konkolaataa elektiriikidhaan hojjetu kalaquudhaan duraan ta'e kaampaaniin kun Keeniyaatti ji'oota xinnoo keessatti bara 2023 immoo egeree jechuudha biyyoota Afrikaa kaan keessatti baasii elektiriikidhaan hojjetu kana gabaatti dhiyeessuudhaa karoora qaba. Faalamni naannootii fi jijjiiramni qilleensaa tajaajila geejibaarraa dhufu dabalaa akkuma jiru barbaachisummaan saffisaan humna anniisaa itti fufiinsa qabuutti darbuullee dabalaati jira. Shufeerota akka Benjamin Maniyaa atoobisii jijjiirrataniifis carraa uumatii jedha. Gabaasni Juumaa Majangaa Naayiroobiirraa nu erge. Dhaggeeffachaa jirtan qophii labataatii dhumarratti tibba kana murteessaan kubbaa miilaa Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa miidiyaa hawaasummaa irratti waa'een isaa baay'inaan maxxanfamaati jira. Maaliif yoo jettan dorgommii waancaa Afrikaa kubbaa miilaa Kaameruunitti gaggeeffamaa jiru irratti roobi dheengaddaa guraandhala tokko tapha walakkaa xumuraa Seenegaal 3-1 Burkina Faasoo moote irratti VAR jechuunis waraabbii viidiyoo kaameraa adda addaa fayyadamuudhaan murtoo peenaalitii 2 Seenegaal irraa hambise. Murtoon Baamlaak akka xiinxaltoonni fi beektonni seeraa gama ispoortichaa jiran jedhanitti murtii sirrii ture. Sanbooda deeggartoonni kubbaa miilaa miidiyaawwan dorgommii deema ture gabaasan akkasumas xiinxaltoonni miidiyaa hawaasummaa irratti Baamlaak jejanii kaan suurasaa kaan viidiyoosaa maxxansaati turan. Beekumsi murteessaa Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa namoota kaaniifillee fakkeenya waan ta'uu jedhan. Kaan immoo murtoo madaalawaan inni dabarse taphicha akka jaalannuu fi itti amannu nu godhe jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa hedduunis Baamlaak nu boonsee biyya teenya bakka bu'e jechuudhaan gammachuu barreeffamaa fi suuraawwan murteessan kun yeroo tapha to'atu miidiyaa hawaasummaa irratti gadi yaasan.
murteessaa Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa bifa ispoortii kanaan murteessaa idila addunyaatii bara 2018 waancaa kubbaa miilaa addunyaa Raashiyaatti geggeeffame irratti hirmaachuusaa in yaadatama. Qophiin labataan irraa xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tigist Gammeetii nagahan. Galatoomsi Gidsi kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Amajjii 30 sadarkaa addunyaatti guyyaa dhukkuboonni gammoojjii dagataman yookaan neglected tropical disease jedhaman waggaa sadaffaadhaaf itti yaadatamanudha. Guyyaa yaadannoo fi guyyaa waa'ee dhukkuboota gammoojjii dagatamanii irratti dammaqiinsi akka dabalu taasifamudha. Akkasumas guyyaa dhukkuboota kanaan loluudhaa fi deeggarsi barbaachisaan siyaasaa fi investimentii argamuu qabu gaafatamudha. Dhukkuboonni gammoojjii kun akka dagatamanitti fudhachuun wanti barbaachiseef ajandaa dhimma fayyaa addunyaa keessatti waan xiyyeeffannaan gahaan hin kennamneef. Yommuu dhimmoottan biroo wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu fandiin yookaan baasiin ramadamee fi yaraadha. Dhukkuboonni kun dhukkuboota hawaasa iyyummaa keessa jiraniiti. Dhukkuboonni kun beekamoo kan ta'anii fi bakkeewwan qulqullinni naannoo fi bishaan dhugaatii qulqulluun hin jirretti heddumminaan kan argamudha. Dhukkubooti gammoojjii dagataman kun garee maxxantootaa yookiin paarasaayitii jedhaman baakteeriyaa fi dhukkuboota vaayirasiidhaan wal qabatan keessa warreen jiranudha. Warreen beekamoo ta'an keessaa dhukkuba miila nama hiitessu, dhukkuba ijaa kan namarratti darbu yookiin isa tiraakomaa jedhamu, dhukkuba ciniinnaa tasiisaatiin kan ka'e gogaadhaa fi ija namaa orbobbeessu yookiin isa riiver blindness jedhamu, dhukkuba ciilalluu irraan namatti darbu yookiin balhaarziyaa, akkasumas dhukkuboota raammoowwanii garaa keessa nama miidhanidha. Yeroo ammaa dhukkuboonni kun gara caalaa ardii Afrikaa, Eejiyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti namoottan biliyoonii 1tti lakkaa'aman miidhaa jiru. Garuu akka seenaan agarsiisutti dhukkuboowwan kun jaarraa hedduudhaaf namoottan qaban ija jaamsanii, sochii dhorkanii, miidhanii, ajjeesanii jiran. Madaan dhukkuboonni kun namoota dhuunfaa fi hawaasa irratti uuman dhalootarraa gara dhalootaatti kan darbeedha. Guddina yookaan bilchina sammuu daa'immanii miidhuudhaan lakkoofsa ijoolleewwan mana barumsaa seenuu qaban yarseera. Namoottan dhukkuboota kanaan miidhaman dandeettii hojii hojjetanii jireenya isaanii ittiin fooyyessan dhabu. Sababni isaas namoottan dhukkuba kanaan miidhaman gargaarsi wal'aansaa isaan argatan yaraadha yookiin inumaayyuu hin jiru. Kiyyoo iyyummaa fi dhukkubaa keessatti qabamanii hafu. Gaarummaan isaa dhukkuboonni gammoojjii dagataman kun kan ittisamuu danda'anudha. Baasii salphaadhaanis wal'aanamuu danda'u. Yuunaayitid Isteetsi bara 2006 jalqabee sadarkaa addunyaatti sochii to'annoo dhukkuboota kanaa keessatti qooda fudhachuu jalqabde. Yeroo sanatti dhaabbanni misoomaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi yookiin USAID qaamolee mootummaa fi dhuunfaa waliin ta'uudhaan sagantaa warreen dhukkuboota gammoojjii dagatamanii kanaan dararamanii gargaaruu eegale. Sagantichi hawaasaalee dhukkuboota kanaaf saaxilamanii addaan baasuudhaan qorichi yookiin dawaan gargaarsa jaarmiyaalee qoricha oomishanuu irraa argameen duula akka dhukkubichi hin babal'anne taasisuu irratti xiyyeeffate. Bu'aas argamsiisuu danda'eera. Bara 2006 jalqabee USAID dhukkuboota kana balleessuudhaaf gargaarsa doolaarii biliyoonii 1 taasiseera. Doolaarri tokkittiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi baase gargaarsa deeggartoota biraanii hawwatee gara doolaara 26tti jijjiiramee duula wal'aansa qorichaa kan tuutaan taasifamuu fi deeggarsi doolaarii biliyoonii 27 fi qabxii 6 baasu akka argamu taasise. Yeroo ammaa namoonni miliyoonii 500 ta'an dhukkuboota gammoojjii balaa-qabeessa ta'an 3f kana booddee wal'aansa barbaadan. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Hordoftoota keenya qophiin har'aaf qabnu kanuma bakka jirtanitti fayyaa ta'aa nagaatti bulaa.